Yooyyaa hordoftoota dubbii dirree dinagdee keessumatti dargaggoonni naannoo keenya godinaalee garaagaraa keessatti kan argamtan baadiyyaadhaaf magaalaatti dhiyoodhaaf fagootti kan argamtan dargaggoonni keenya hundinuu nagaan dinagdeedhaaf bakka jirtan hundumaatti isin haa qaqqabu jechuun barbaada. Har'a immoo dhimma waa'ee tawaadhaaf kallattiidhaan dargaggoota keessumattuu warra jabina qaban, warra miira qaban, warra akeeka qaban waan ilaallatu, waa gorsu, waa barsiisuun qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Irra deebiidhaan nagaan koo bakka jirtan hundumaatti isinii wajjin haa ta'u jechuun barbaada. Egaan dargagguma jechuun yeroo jabinaatii, yeroo fiiganii qaqqabanii, yeroo utaalanii yaabanii, yeroo yaadanii galmaan ga'uu danda'anii, hiixatanii harkaan qabuu danda'anii, qaami namaas, miirri namaas, hamileen namaas yeroo inni itti jabaadha jechaadha dargaggeessa jechaan. Dargaggeessi hirkataa miti, dargaggeessi kadhataa miti, dargaggeessi harka namaa taa'ee kan eeggatu tun ta'in dargaggeessi kan fiigu, kan hojjetu, kan qotee lafa haaraa baasu, kan muree galagalchu, kan waan yaade fiigee galmaan ga'uu danda'udha. Kanaafi waa'ee dhimma dargaggootaa wajjin wal qabatee dhimma waa'ee tawaadhaaf kallattiidhaan dargaggoota keenya ilaallatuun yaada gorsaa isiniif fidee dhufaati jira. Egaan mariin keenya guyyaa har'aa waa'ee maalii ilaallata? Hojii kalaqaa, dorgommii kalaqaa waan ilaallatudha. Bara amma jirru kana keessatti mootummaa gamtooman biraa ta'uu danda'a, gamtaa Afriikaarraa, miti mootummaarraa, dhaabbilee dhuunfaarraa, waajjiraalee mootummaa garaagaraa irraa kalaqa hojii yeroo itti dorgomsiisanii maallaqa, qabeenya, barnoota waa garaagaraa badhaasantu jira jechaadha. Kanaaf kalaqa wayii gaafa qopheeffannu, hojii haaraa gaafa uumnee ittiin dorgomuu barbaannu maal gochuudha qabna, attamitti yaaduudha qabna, attamittiinis of dhiyeessuu qabna waan jedhuun gorsa isinii qabadhee dhiyaadhee jira. Turtiin keessan anaa wajjin haa ta'u. Dhimmi kun dhimma dargaggoota yaada haaraa qaban, waa kalaqanii achiis dhufanii ittiin dorgomanii galma ga'uu barbaadan sababa ilaallatuuf dargaggoota hundumaa biraan akkasin naageessan asumaan dhaamsa koo isiniif dhaama. Hordoftoota dubbii dirree dinagdee biyya kana keessatti dorgommiin kalaqaa yeroo gara yerootti akka geggeeffamu hundumti keenyayyuu kan beeknudha. Dhaabbilee gurguddaan, dhaabbileen akkuma sila dubbadha mootummaa gamtoomanii dorgommii garaagaraa geggeessisuun maallaqa miliyoonatti lakkaa'amu yeroo inni itti dargaggoota badhaasee gara hojiitti gara of danda'utti akka isaan galan godhantu jira jechaadha. Amma immoo dhiyeenya kana baankiin Awaash dorgommii kalaqa hojiidhaa beeksisee galmeen jalqabameeti kan inni jiru. Sadarkaa biyyoolessaatti dargaggoonni bakka hundumaatti argaman hojiin kun kalaqa haaraa mo'achuun ittiin danda'a. Carraa hojii naaf uumuu danda'a, jijjiirama guddaa fiduu danda'a. Warri jedhan akka dhaqanii galmaa'anii dorgommii maallaqaa akka dorgomanii argatanii fi waamicha godhee galmeen itti jalqabeeti jira jechaadha. Egaan baankiin Awaash ispoonsera kitaaba dhaloota dinagdeen humneessuu jedhuu fi isa jalqabaati. Kanaaf hojii Awaash hojjete kana asumaan beeksisaa dargaggoota keenyaaf immoo gorsa kennuudhaafan har'a marsariitii hawaasaa kara YouTube'n gara keessan dhufeeti jira. Kana na dhaggeeffadhaa. Kun warri keessumatti yeroo gara yerootti hojii kalaqaa hojjetan, yeroo gara yerootti propozaala garaagaraa tolchetanii dorgomtan, yeroo gara yerootti yaada garaagaraa qabachuun akka inni maallaqa injifatu, akka ittiin lafa argattan, akka ittiin deeggarsa qabeenyaa qaama garaagaraa biraa argattaniif warri yeroo hundumaa kanarratti ifaajjanii hojjettan gorsa akkasin injifattan isin gochuu danda'utan waanan beekurraa amma muuxannoo korraa isiniif eeruu dhufe gurra keessannaaf ergisaa yaada gaggabaaboon isinii kaasuuti yaada jechaadha. Egaan akkuma sila dubbadhu dorgommii kalaqa hojii akkamitti injifachuu dandeenya? Awaash baankiin dhiyeenya kana baasee dorgommii jalqabsiisuudhaaf galmee jalqabeeti jira. Kanaaf dorgommii kana keessatti wantoota hubachuun namarra jiru tokko lama sadii jedheen isinii kaasaa. Turtiin keessan hanga dhumaatti anaa wajjin haa ta'u. Propozaala garaagaraa barreessinee kalaqa hojii garaagaraa qabannee gaafa dorgommiidhaaf dhaqnu inni nuti jalqaba irratti
beekuun nurra jiru itti qophaa'uun nurra jiru inni tokkoffaan yaadi nuti qabannee dhiyaanne kun yaada haaraa ta'uu turre jira. Yaada haaraa ta'uusaa akkaataa itti mirkaneeffannu immoo akkaataa itti dubbannee amansiif barreessinee amansiif yoo qabannee dhufnee ittiin dorgomna ta'e yaada haaraa ta'uusaa akkamitti akka dhiyeessinu yoo barreeffamaan galchina ta'e barreeffami keenya yaadi kun yaada haaraa ta'uusaa akka inni itti calaqqisiisuu danda'u itti qophaa'uuf irratti hojjechuun barbaachisaadha. Waa takka gaafa ittiin dorgoman keessumatti kan maallaqa nama badhaasu keessumatti kan carraa hojii carraa barnootaa qabeenya garaagaraa nama badhaasu yaada innoveetiif ta'e innoveetiif jechaan waati kun waa haaraadha. Ka duriirraa waa adda godhu jira. Ka duriirra fooyya'insa jira. Ka duriirra waan bifa ittiin adda ta'e jira jechaadha. Kanaaf dhiyeeffannaa keenya keessatti dubbannaa keenya keessatti dorgommii keenya keessatti barreeffama keenya keessatti yaadi kun yaada haaraa wayyaa'aa kan duriirraa maal akka adda isa godhu qabattanii dhiyaachuutu nirra jira. Isa kanarratti gadi fageenyaan qophaa'aa jechuudha. Lammaffaa yaadi kun yaada haaraa ta'uudha yoo baate akkaataan hojii isaa immoo haaraa ta'uu danda'a. Akkaataan itti dhiyeessinu yookaan vaalii waa adii soona wayiitti daballee jirra jechaadha. Kakaleessaarraa waa wayyeessinee jirra jechaadha. Kakanaan dura turerraa yookaan akka inni baasii guddaan barbaanne yookaan akka inni caalaa hojjetu yookaan akka inni itti uummata bira ga'uu danda'u yookaan akka inni itti karaa salphaa ta'een addoobti ta'u waa haaraa wayiitti daballee jirra jechaadha. Isuma kaleessa ture kanuma kaleessa gabaa keessatti beekamu waa haaraa itti daballee ittiin dorgomna jechaadha. Kanaaf wantichi yaada haaraa mini yoo ta'e garuu waan haaraa itti dabal maal akka adda isa godhu adda baafnee beeksifachuu barreessuu yeroo dorgommii yeroo gaaffiidhaaf deebiidhaan isa kana beeksisuu danda'utu nurra jira jechaadha. Kabiraan dubbii sadaffaa irratti dorgommii hojii kalaqaa yookaan propoozaala ta'uu danda'a isiniin jedheera yookaan waa kalaqnee dhufnee ta'uu danda'a isiniin jedheera yookaan dorgommii wayiitu jira ittiin achas dhufaa jirra jechuudha. Waa qabannee dorgomnu sun sadaffaa irratti kaayyoon isaa sirriitti beekamuu danda'utu irra jira. Warri ta'anii hojii keessa madaalan daanyaa warra jedhaman kan maali kaayyoo isaa jedhanii isin gaafachuu dhiisuu danda'u. Garuu kaayyoo qabaa kan jedhu maal galmaan ga'a maal wayyees maal dhiitessee malaas kan jedhu isaan isin madaalu. Kanaaf isin yookaan barreeffama keessanii dhiyeessitu yoo ta'e sirriitti lafa keessanii yookaan ofii keessanii dhaabattanii dhiyeessitu yoo ta'e sirriitti dubbattanii kaayyoon inni galma ga'uu barbaadu maalidha akka ta'e dubbatachuu danda'uutu sinirra jira jechaadha. Kaayyoo keessatti rakkoo kan furu ta'uutu irra jira. Haala baay'ee waa haaraan kan inni kalaqamuuf propoozaalii haaraan kan inni diizaayinii ta'uuf hojiin haaraan tokko kan inni akka inni lafa qabatamu godhamuuf rakkoo furuu qabaa jechaadha. Kanaaf dhiyeessa keessan keessatti rakkoo inni furu maali? Rakkoo gabaa fura, rakkoo humnaa fura, oomishaaf oomishtummaa dabalaa, hinam ammayyummaa itti fidaa, baasii hir'isaa, waa saffisiisaa. Maa inni kaayyoon wanta sana hojjenneef kaayyoon isaa tokko lama sadi jechuudha. Isa pozitiif dhiibbaa inni fidu. Dhiibbaa gaarii inni fidu maali? Jijjiirama inni fidu maali? Wayyaa'insi inni jireenya namaa keessatti, jireenya hawaasaa keessatti, jireenya biyyaaf jireenya hojii mootummaa keessatti isa ta'uun hojiiwwan hojjetaman keessatti wayyaa'insi inni fiduudhaaf taargeeffatame maalidha inni jedhu tokko lama sadii jedhee adda ba'ee beekamu ture jira. Inni kun wiirtuu kalaqichaati. Inni kun wiirtuu propoozaalii keessaniiti. Inni kun wiirtuu injifannoo keessaniiti. Arfaffaa irratti wanti nu dhiyeessinu simplified ta'uu danda'u ture jira. Waan baay'ee wal xaxaa hubachuudhaaf nama rakkisu saayinsiin isaa baay'ee kan itti heddummate ibsuudhaaf baay'ee kan nama rakkisu yoo ta'e carraan injifachuu keessanii gadi aanaadha. Carraan fandii san argachuu keessanii gadi aanaadha. Yaadi wal xaxaa kun akkamitti simplify goona? Inni beekaan akka hubatutti, inni immoo baay'een baranne akka hubatutti. Ola deemtonni akka hubatanitti, namni umuriin gaanis akka hubatanitti simplified kan ta'e simple to adopt gochuuf simple, hubachuudhaaf simple, hojiirra oolchuudhaaf simple, nama ittiin amansiisuudhaaf simple waan ta'e ta'uusaa mirkaneeffachuu. Yoo yaadi keessan haalaan
baay'ee kan walxaxaadha yoo ta'e akkaataa itti simplifaayi gootanii dhiyeeffatan irratti qophaa'uu danda'u turre jira. Yoo haasaadhaan dhiyeessitu ta'e laangweejii simplifaayidii ta'een. Yoo barreeffamaan dhiyeessitu ta'e jechoota simplifaayidii ta'een kalaqa keessan waan ittiin dorgomtan sana dhiyeeffachuun isin barbaachisa. Kanarratti haalaan qophaa'utu isin barbaachisa jechaadha. Shanaffaa irratti wanti kalaqame wanti qophaa'e kun replicable waan ta'uu danda'u turre jira. Waan baay'achuu danda'u iddoo baay'ee scale up yookaan immoo scale out waan ta'uu danda'u turre jira. Isa oomishni sana duwwaa ta'ee hafa yoo ta'e lama sadii caalaa oomishuun rakkisaadha yoo ta'e galteen hin argamuuf yoo ta'e itti fufiinsa hin qabu yoo ta'e gara industiriitti seenuu hin danda'u yoo ta'e gara ammayyummaatti ce'uu hin danda'u yoo ta'e kalaqa kanaan hin injifattan. Propozaaliin keessan injifataa hin ta'u. Namni uffata aadaa tokko haalaan wayyeessee achi as dhiyeesse kan inni itti yaadu irra jiru biyya baay'eetti warshaa keessatti galchanii oomishuun hin danda'ama. Galteensaa hin argama. Namoonni baay'een waan kana yaada kana bitanii hodhanii gabaadhaaf dhiyeessuu hin danda'u. Scalability isaa irra deebi'amee hojjetamuu danda'u isaa haala tokkotti kumaatamaan dhibbantaan oomishuu danda'amu isaa mirkaneessuu danda'u sinirra jira. Yoo waa baay'ee haaraa fiddanii garuu oomishuun hin danda'amu yoo ta'e baay'isuun hin danda'amu yoo ta'e galman geessan in injifattan fandii sana sin argattan dorgommii sana sin injifattanii jechaadha. Kanaaf yeroo dhiyeessitan waa kana baay'inaan oomishuun hin danda'amu kan jedhu akkaataa itti mirkaneessitaniif akkaataa itti nama amansiisuu danda'utti dhiyeessuu danda'utti sinirra jira jechaadha. Hordoftoota dubbii dirree dinagdee mariin keenya guyyaa har'aa maalidha? Dorgommii kalaqaa hojii keessatti yookaan propooza haalaaf yaada haaraa fiddanii waa dorgomtu maallaqa ittiin argachuu deeggarsa ittiin argachuu barbaaddu yoo ta'e tuqaalee isin beekuun isinirra jiruu fi pirojektii keessan keessatti wanti isin ammatamuu qabu isiniin jedhuun isiniif dhiyeessaatii jira. Kan ammoo kan bu'uureffannee haasa'aa jiru waamicha baankiin Awaash kalaqa hojii dorgomsiisuudhaaf sadarkaa biyyoolessaatti galmeessuu jalqabeef dargaggoonni naannoo keenyaa akkaataa isaaniitti yaada wayyaa'aaf ammayyaa'aa ta'e qabatanii injifatoo akka isaan ta'an waan gargaarutu karaa dirree yuutuubii kana hiraatii jirra. Ammas turtiin keessan anaa wajjin haa ta'u. Ja'affaa irratti maal gochuutu sinirra jira? Cost effectiveedhaa wayii. Birrii miliyoonaan gaafata yoo ta'e 100,000 hedduun gaafata yoo ta'e kalaqa keessan injifachuu hin danda'u. Namni pirojektii akkasii fandii gochuu danda'u hin jiru. Hammam cost effectiveedha. Baasii yaraadhaan baay'ee oomishuun hin danda'ama. Qabeenya yaraadhaan baay'ee hojjechuun hin danda'ama. Inni isin kalaqxan sun, inni isin yaada haaraa maddisiiftan sun, inni isin ittiin dorgomuu yaadaa jirtan sun value for money isaa beekamuu danda'u ture jira. Warri gargaarsa maallaqaa namaa godhan warri deeggarsa garaagaraa namaa godhan wanti isaan ittiin hojiiwwan yookaan propozaala dhufan madaalan keessaa inni tokko value for money dha. Hammam cost effective dha. Investmentiin achirratti hedduudha. Ka jedhu kan ilaalu capital intensive dha. Kapitaala hedduu gaafa moo labor intensive dha. Ka jedhu adda ba'ee beekamuu danda'u turre jira jechaan. Kabira hojiin kuni cost effective dha gaafa jennu bu'a qabeessa ta'uu danda'a. Yoo gara oomishaatti seename yoo warshaan irratti dhaabbate yoo ijaaramanii gara hojjechuun itti heddummate bu'aa irraa argachuun hin danda'ama. Baasiinsa gadi aanaa ta'e yeroo gurguramu immoo gatii madaalawaa waan ta'e waan bu'aa argamsiisuu danda'uudha moo ifimaatu ifaajaa jira inni jedhu adda ba'ee beekamuu turre jira. Kanaaf dargaggoonni keenya hojii kalaqaa qabatanii dhufaa jirtan kan iddoo hedduutti dorgomuudhaaf sadarkaa biyyaatti sadarkaa naannootti sadarkaa Afrikaatti illee warri dorgomuudhaaf yeroo garaagaraatti yaaddan waan qabatanii dhiyaattan sana tokko kallattii isin itti dhiyeessuun isinirra jiru ittiin nama amansiisuun isinirra jiru cost effective dha kan jedhu mirkaneessuu danda'u isinirra jira jechaadha. Torbaffaa irratti carraa hojii uumuu hin danda'u. Biyyoota addunyaa sadaffaa kana keessatti hojiin kalaqa garaagaraa kan inni dorgommiif dhiyaatuuf waamicha akkasii kan inni godhamuuf dargaggoota gara hojiitti galchuudhaaf carraa hojii uumuudhaaf namoonni baay'een hojjetanii akka ittiin biddeen nyaataniif. Kanaaf wanti nu oomishne kun carraa hojii nama meeqaa uumuu danda'a? Inni jedhu lakkaawamee beekamuu danda'u turre jira. Tuqaan ittiin dorgommii keenya keessatti amansiif kana namni 100,000 manaa namni miliyoona manaa hojjetee gurguruu danda'a.
oomishuu duwwaa miti. Namni ammanaa oomishuu danda'a. Namni ammanaa immoo raabsuu danda'a. Namni ammanaa immoo taa'ee riteelii godhee gurguruu danda'a kan jedhu hidhata jalqaba hamma dhumaatti carraa hojii inni uumuu danda'u tokko lama sadii jennee haasofuu danda'u nurra jira jechaadha. Kana yoo ta'e kalaqa keessaniin injifata. Kana yoo ta'e daanyonni ta'anii isin madaalawaan tuqaa gaarii isinii kennu. Kana yoo ta'e waraqaa keessanis haa ta'u haasaan keessan miijana kaasaa jechaadha. Kanaaf torbaffaa irratti maal jenne carraa hojii ga'aa ta'e uumuu danda'a kan jedhudha. Saddeettaffaa irratti environment friendly dhaayi qabeenya naannootii wajjin kan wal simatudha moo qilleensa kan faaluudha. Biyyee biqilaa naannoo jiru kana kan faaluudha moo friendly kan ta'edha. Keemikaala wayii oomishne yoo ta'e warshaa wayii waan ta'uu danda'utu kalaqnee finne yoo ta'e akkaataatti oomishaaf oomishtummaa dabala wayiitu oomishne finne yoo ta'e qilleensa kana hin faalaa. Biqilaa ala kana jiru ni miidhaa. Beelada mana jiru ni miidhaa. Bineensa bosonaa ni miidhaa. Fayyaa namaa irratti naannoo irratti dhiibbaa hamaa godhaa hin xureessaa. Inni kun baay'ee murteessaadha. Kalaqi keessan kun environment friendly dha wayi. Ka jedhu kana tokko lama sadii jettanii itti yaadu. Akkaataa inni itti qilleensa naannoo hin miine, biyyee hin miine, biqilaa hin miine barreeffama keessan keessa yookaan haasaa keessaniin dubbattanii amansiisuu danda'u sanarra jira jechaadha. Kalaqi gaafa sanatu kalaqa wayyaadha, kalaqa gaariidha jedhama jechaadha. Salgaffaa irratti teekinooloojii maalii of keessaa qaban jedhu dhiyaachuu danda'u ture jira. Teekinooloojii baay'ee booddeettafaadha moo teekinooloojii ammayyaa wayii ta'uu danda'a kan jedhu tokko lama sadii jettanii lafa kaa'utu sanarra jira. Addunyaa kanarratti teekinooloojiin jijjiiramaa deema. Kompiitara fudhannee yoo ilaalle waggoota dhibba hedduu dura baallee shimbirrootiin qalama keessa cuubanii barreessu turan. Achirraa immoo darbe qalamii harkaan ittiin barreessantu dhufe. Achirraa immoo darbe taayipiraayitarii dhufe. Achirraa immoo darbe kompiitaratu dhufe. Achirraa immoo darbe amma gaafa yeroo asaan isa barreessutu dhufaati jira. Teekinooloojiin jijjiiramaa deema sababa ta'eef ammayyummaan yeroo gara yeroo haalaan dabalaa deema sababa ta'eef hojii isin hojjettan kun kalaqi keessan kun teekinooloojii jijjiiramaa deemu wajjin madaquu danda'a isa jedhu mirkaneessuu danda'u sanarra jira. Kana yoo ta'e fudhatama argattu. Kana yoo ta'e kalaqi keessan ni injifata. Kana yoo ta'e kan isin deeggaru abbootiin qabeenyaas isin deeggaru mootummaanis isin deeggara hojii kalaqaa irratti gargaarsa garaagaraa biyyoota garaagaraa irratti kan godhanillee isin deeggara jechuudha. Kanaaf yeroo hundumaa teekinooloojikali wayyaa ta'uusaa beeksifachuu, himachuu, barreessuu hin dagatinaadha. Kurnaffaa irratti imaammatawwan jiraniif tarsiimawwan jiranii wajjin wal bukkee qabdanii madaaluu danda'uutu sanarra jira. Maal ta'uu danda'a kun fakkeenyaaf? Mootummaan akka fakkeenyaatti yoo fudhanne mootummaan tarsiimoo inni biyya kana keessaa qabu tokko oomisha biyya alaa galu bakka buusu kan jedhudha. Kalaqi isin fudhattanii dhuftan kun oomisha biyya keessaa bakka buusuudhaaf ni gargaara. Kabraa maaltu jira tarsiimoon oomishanii biyya alaatti erguu jedha. Biyyoota ollaa kana keessa oomisha baay'eetu hin jiru. Oomisha akkasii irratti xiyyeeffate export oriented kan ta'e irratti xiyyeeffate abbootii qabeenyaa hojjetan kana deeggaraa kana sofitti harkisa. Kalaqi keessan kun proposaalii idea isin qabattanii dhuftan kun waan oomisha biyya alaatti nama ergisiisuu danda'u hin danda'a ka jedhudha. Baasii kan hir'isu tarsiimoo mootummaa keessaa, tarsiimoo dhaabbilee garaagaraa keessaa tokko fakkeenyaaf. Akkuma sila jedhe waayaraadhaan galma ga'uudha. Kanaaf kalaqi keessan kun imaammata dhaabbileen garaagaraa qaban, abbootiin qabeenyaa qaban, dhaabbileen maallaqaa qaban, mootummaan akka biyyaatti qabu wajjin hangam wal sima. Xiyyeeffannoon mootummaadhaan gara kamirra deemaa jira waggoota 5-10 dhufaniif kalaqi keessa sanaa wajjin kan tarkaanfatudha kan jedhu mirkaneeffachuu danda'u sirra jira jechuudha. Hordoftoota dubbii dirree dinagdee mariin keenya guyyaa irraa dargaggoota hojii kalaqa garaagaraa irratti yeroo garaagaraatti hirmatanii dorgomanii maal irratti xiyyeeffachuu qabu dorgommii isaanii keessatti kalaqa isaanii keessatti projektii isaanii keessatti sammuutti qabachuun kan isaanirra jiru maalidha? Yoo akkam ta'e injifatoo ta'u, yoo akkam ta'e gabaa argatu, yoo akkam ta'e deeggarsa argatu, yoo akkam ta'e galma ga'u kan jedhutu tokko lama sadii jennee gafuuneeti haasa'aa turre hanga ammaatti. Tuqaaleen kurnan kun tuqaalee isin irratti xiyyeeffachuu qabdan keessaa isa yaraadha. Kanaaf kana irratti xiyyeeffadha. Kalaqa keessan deebi'aa irra deddeebi'aa ilaalaa. Propozaala keessan deebi'aa irra deddeebi'aa dubbisaa. Yoo mareedhaaf dhiyaatu ta'e utuu dhaxxanii fuula
warra isin madaalanii dura dhaabattanii hin dubbatin dura tuqaalee kan akkamitti akka dubbattaniif akkamitti akka dhiyeeffattan irratti qophaa'a. Dargaggoonni keenya humna qabaniin, beekumsa qabaniin, hirree qabaniin fiiganii kalaqa garaagaraa hojjechuudhaan injifatoo ta'u naannoo isaanii jijjiiru biyya jijjiiruutu irra jira kan jedhu dhaamsan qabaa. Waan hordoftaniif galatoomaa. Fakkeenyaaf amma haala amma jiru kana keessatti faalama qilleensaa wajjin waan wal qabatee jiru kalaquun, waan ongee dandamachiisu kalaquun, waan lolaa dandamachiisu kalaquun, waan oomishaaf oomishtummaa dabalu kalaquun, waan teknooloojii haaraa ta'e digital teknooloojii ta'uu danda'a, weebsaayitiidhaan ta'uu danda'a, akkaataa itti bitanii gurguran ta'uu danda'a, akkaataa itti oomisha raabsan ta'uu danda'a, akkaataa itti kominikeetii godhan waa garaagaraatu barbaachisaa jira bara amma jiru kana keessa. Faalama qilleensaa wajjin wal qabatee hawaannisa gammoojjii ittisuudhaaf illee baayoloojikaal katee karaa uumamaatiin waa barbaachisu waa baay'eetu jira. Oomishni biyya alaatii waa baay'ee galchaa jiru, sharafa biyya alaa kan biyyarraa fudhachaa jiru jira. Isallee bakka buusuu dandeenya. Wanta biyya kana keessatti baay'ee oomishamee gara biyya alaa fagoo dhaqullee waa baay'eetu jira biyya keenya. Isarratti kalaqa ta'uu danda'a. Carraan jiru hedduudha. Ija keenya banannee beekumsa qabnuun hubannoo qabnuun hojjenne irratti bobba'uun garuu dirqama dargaggoota keenyaati. Jabaadhaa isinii wajjin jirra. Manni Oromoo guutuun dhaabbileen maallaqaa mootummaan kallattii garaagaraan isin cina dhaabatee isin deeggaruutu irra jira. Jabaadhaa isinii wajjin jirra. Beekumsa qabnu isiniif irraa dargaggoonni keenya hirkattummaa keessaa ba'u, kadhachuu keessaa ba'u, abbaaf haadharraa eeggachuu keessaa ba'u, of danda'uutu irra jira. Dargaggoonni keenya umuriitti hirkatan miti. Daa'imatu hirkataadha. Warra soorata ba'antu hirkata malee warri umurii dargaggummaa keessa jiran warra biyya baatan, warra qe'ee baatan, warra maatii baatan, warra fira baatanidha. Akka itti yaaddanii akka itti of qopheessuu danda'uutu irra jira. Isinii wajjin jirra. Jabaadhaa, galmagaa, fiigaa qaqqabaa, utaalaa ce'aa, wallaasoo ittiin qabaa injifadhaa. Ayyaanni Oromoo isinii wajjin haa ta'u. Horaa bulaa. Galatoomaa.